Haadha warraa isaanii waliin daa'ima tokko kan godhatan Dabratsiyoon umrii isaanii harka hedduu miseensa Tplf ta'uun dabarsanii barnoota isaanii Yuunivarsiitii Finfinnee bara 1970moota keessa adda kutuun waraana waggoota 17 sirna dargii ilaalcha Maarkisiin biyya bulchuu kan hoogganan Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam lolaa turani. Hiriyaa fi jaala qabsoo Dabratsiyoon kan ta'an obbo Alamaayyoo Gazaahany gaarreen walxaxoo Tigraay irratti leenjii loltummaa isaanii erga xumuranii booda dandeettii teeknikaa jaala isaanii waan beekaniif ajajdoonni Tplf Dabratsiyooniin garee teeknikaatti akka ramadaman yaada dhiyeessan. Mucaan kun barnootaaf teeknikaan dhaabbaticha akka gargaaruuf utuu kutaa teeknikaatti ramaddanii jedheen itti hime. Achi amma Masfin Industiraal Injineering kutaa jedhamuun beekamu keessatti ramadame. Achittis haasaa bilbila diinaa xalafuun raadiyoowwan quunnamtii caccaban suphuun tajaajila ture. Ogummaa isaanii kana gabbifachuuf Dabratsiyoon paaspoortii sobaan Xaaliyaanitti malanii kan turan yoo ta'u yoo deebi'anittis sagalee qabsoo Tplf kan ta'e Dimtsi Wayyaanee hiika sagalee warraaqsa jedhu qabu hundeessan. Dimtsi Wayyaaneen yeroo duraatiif afaan Tigriffaan tamsaasa yeroo eegalu saba Tigraayiif madda ofiin boonuu isaanii ture. Riphee lolaan Tplf kan biraan Mi'eeshoo Gabrakidaan galgala erga dukkanaa'ee yeroo basaastonni sirnichaa nama adda baasuuf rakkatanitti Dabratsiyoon waliin gaarreenitti bahanii anteenaa fannisaa akka turan yaadatu. Guyyaa hojii hojjechuun qonnaan bultoota irratti shakkii uumuun waan hin oolleef basaastonni diinaas baay'ee waan turaniif hojii keenya halkan hojjenna turre. Hojii keenya kana kan nu mirkaneessu Dabratsiyoon ture. Gaaf tokko osoo hojii hojjennu gaara tokkorraa sigigaatee hanga xiqqoof ooluu nan yaadadha. Isaa kufuuf jedhu anaa fi hiriyaa koo tokkotu isa oolche. Yeroo mara yoon yaadadhu yeroos osoo waa ta'ee raadiyoon kun ni uumama ture jedhee yaada. Gara jalqabaarra Dabratsiyoonii fi Abiy kan hiriyooman fakkaatu ture. Gaheessi ganna 42 Abiy Ahmed ministeera muummee Afrikaatti isa umrii xiqqaa ta'uun aangoo yeroo qabatu hoogganaan Tigraay Dabratsiyoon magaalaa guddoo naannichaa Maqaleetti simannaa ho'aa qopheessanii fi warri isaan qeeqan bara 1990moota keessa wayita hoogganaa itti aanaa waajjiratti kaa turan hooggantoota dhaaba mormituu basaasuun kanneen morman cabsuuf gargaaraa turan jedhu. Kanneen isaan jajan ammoo bara ministeera kominikeeshinii fi teeknooloojii odeeffannoo turan bu'uuraalee telekominikeeshinii Itoophiyaa hammayyeessuuf hojiilee hojjetan irratti xiyyeeffatu. Doolaara biiliyoona hedduutti piroojeektii shaallagamuun Itoophiyaa keessatti fayyadama bilbila moobaayilaa babal'isanii jiru. Yeroo hedduu mormii mootummaa balaaleffatu qabbaneessuuf intarneeta cufuun komatama. Piroojeektiiwwan bu'uuraalee humna ibsaa fi telekoomii isaan hoogganamaa turan. Paarkiin IT magaalaa Finfinnee keessa jiru yaada inni kaaseen hundaa'e. Giddugala saayinsii hawaas isatu jalqabsiise. Piroojeektoota mootummaan hoogganuu hedduu keessaa gahee qabaa jedhu giddugala imaammata hawaasaa Ameerikaa keessatti argamutti ogeessa kan ta'an obbo Daadee Dastaa. Qaammee darbee dhaabbilee naannicha keessatti socho'an afur waliin yaada mootummaa federaalaa diduun filannoo geggeessanii jiru. Balballi koo nama kamiifuu banaadhaa jedhu yeroo hedduu. Nuti misooma malee waraana hin barbaannu jechi jedhus jecha yeroo hedduu Dabratsiyoon itti fayyadamanidha. Haa ta'uutii amma lola lubbuu namoota dhibbaan lakkaawamanii gaaga'ee fi 30,000 ol biyya ollaa Suudaanitti godaansise gidduu jiru.